Akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa guyyaa har'aaf keessummaa tokko isiniif qabadhee dhufeen jira. Hunda dura waamicha keenya kabajee nu waliin turtii taasisuuf eeyyamamaa ta'uu keetiif maqaa kootii fi hordoftoota kootiin guddaa galatoomi jechuu barbaada. Kanatti aansinee gaafiileewwan tokko tokko kaasuudhaan waliin turtii taasifna. Hanga dhumaatti isinis nu daawwachuun dagatinaa isiniin jenna. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo chaanaalii kana subscribe gochuun maatii nuuf ta'aa isiniin jenna. Amma kallattumaan turtii obboleessa keenya wajjin taasifnuttan isin dabarsa. Tole, obboleessa keenya wajjiniin guyyaa har'aa mata duree garaagaraa kaasnee waliin marii taasisna. Akkuma isiniin jedhee mata duree nuti kaasnee guyyaa har'aa waliin mari'annu kanarraa barumsa argattu itti bashannantu jennee abdannaa. Kanaaf isinis hanga dhumaatti hordofuu hin dagatinaan isiniin jedha. Ammas irra deebi'ee jalqaba irratti gara gaafii koo idileetti osoo hin darbini obboleessi koo har'aa isiniif qabadhee dhufe kuni tarii namoonni isa beekan jiraachuu danda'u, kan hin beekneef immoo wal bariinsa akka ta'uu fi maqaa isaarraa jalqaba hordoftoota keenyan wal bariinsa haa taasisuun jedha. Itti aansee gaafii itti aanuun kaasaa fi mee hordoftoota keenya wal bariinsa taasisii jalqaba irratti. Tolee, galatoomaa galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maqaan koo Faarfataa Tafarraa Baqqalaan jedhama. Tajaajila mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaati jechuudha. Kanadha gabaabumatti. Tole, obboleessi keenya akkuma inni amma asii kaasee egaa faarfataadha. Kennaa faaruu kan isaaf baay'ate obboleessa keenya keessumaa tajaajila afaan Oromoo irratti faarfannaadhaan yeroo baay'ee tajaajila manneen kiristaanaa garaagaraarra naanna'uu kan kennuun beekamuudha. Kanaaf obboleessa keenyaaf ammas irra deebi'ee Waaqayyo kennaa irratti kennaa siif haa dabaluun jedhaani. Amma kallattumaan gaafiin isaaf qabadhee dhufettan darbaa. Gaafiin keenyas naanna'uma kennaa isaaf kenname naanna'uma ogummaa ittiin mana kiristaanaa tajaajilu kanaa ta'aa jechuudha gaafiin keenya. Gaafiin koo jalqabaani faarfannaan maali? Maali gaafan jedhu namoonni baay'een faarfannaa qixa sirriin yookaan haga barbaadamu hubannoo isaa qabu jedhee waanan hin yaadnee fi kan beekanis ni beeku, kan hin beekneef barumsa akka ta'uuf, kan beekuufis beekumsa dabalataa akka ta'uuf faarfannaan maali? Namni tokko immoo faarfannaa faarfachuun yookaan faarfataa jedhamuun dura maal keessa darbuu qaba waan jedhuun siif kaasaa. Ati immoo isa kanarratti atis faarfataadha waan taateef gabaabsitee waan kanaan wal qabatu nu kaafta. Tolee, galatoomaa. Faarfannaan maalii isa jedhuu fi faarfannaan kennaa galataa Waaqayyo biraa nuuf kennamedha. Faarfannaan nyaata ergamootaadha. Macaafni qulqulluun nyaata ergamootaa namoonni nyaatanii jedha. Nyaata ergamootaa inni jedhamee faarfannaadha. Ergamoonni inni nyaatanii gaafa jennu ergamoonni hin nyaatanii, hin dhuganii, hin beela'anii, hin dadhabanii, hin boqotanii nyaata ergamootaa namoonni nyaatan jedhee faarsaa 77:25 gubbaa irratti inni dubbatame suni galatadha jechuudha. Nyaanni isaanii galatadha. Kan ergamootaa jechuudha. Nyaata sana namni nyaate jechuun immoo galateeffachuun namootaaf eeyyamameera yookiin immoo kennameera jechuudha. Faarfannaa jechuun meeshaa ittiin Waaqayyoon galateeffannu, karaa ittiin kadhaa gaggeessinu, karaa ittiin wangeela barsiisnu, karaa ittiin namoota gaddan maqaa Waaqayyootiin ittiin jajjabeessinu ergaa baay'ee kan of keessaa qabu. Walaloo qofaan otoo hin taane yeedaloo seera mana kiristaanaatiin walaloo seera mana kiristaanaa eeggateen walaloo bareedaadhaan yeedaloo bareedaadhaan aarsaa Waaqayyoodhaaf dhiyaatu jechuudha faarfannaa jechuun. Gabaabumatti akka kanatti ibsa. Namni tokko faarfataa jedhamuudhaaf maal keessa darbuu qaba
isa jedhuufi tokkoffaa amala kiristaanummaa qabaachuu faarfataa ta'uudhaaf miti kiristiyaana jedhamuudhaaf iyyuu nama Kiristoos duukaa bu'u jedhamuudhaaf iyyuu kiristiyaana ta'uu qaba. Isaaf immoo iyyuu amala kiristaanummaa calaqqisiisuu qaba yookaan immoo amala kiristaanummaa sana qabaachuu qaba. Jireenya isaatiin hojii isaatiin nama Waaqayyoon lallabu ta'uu qaba. Waaqayyoon kan ibsinu faarfannaa keenyaan qofa otoo hin taane ofiin keenyaan iyyuu hojiin keenya, uffanni keenya, haalli jireenyaa keenya, jireenya keenya guutumaa guutuu keessatti Waaqayyoon kan mul'atu, Waaqayyoon kan ifu, Waaqayyoon kan ololu jedhu ta'uu qaba. Isarraa kan hafe adeemsa faarfannaa baasuu keessatti callisamee waan walaloo fi yeedaloo bareedaa qabaanneef qofa istuudiyoo gallee faarfannicha baasuun inni kun sirrii miti. Adeemsa keessa darbuu qabu keessa darbuu qaba. Inni immoo gulaalamuudha. Abbootaan gulaalamuu, barsiisotaan gulaalamuu. Amma haalli jiru akkasidha. Jalqaba iddoo irra tajaajilan irraa kaasee namni sun barnoota dilabataa keessatti nama guddatee nama tajaajilaan beekamu ta'uu qaba. Kuni kan ta'uu barbaachiseef qaamni alaa tokko maqaa faarfannaa mana kiristaanaa fakkeessee mana kiristaanaa keenya keessa galee hojiin taane akka hin hojjenneef waan mana kiristaanaa keenya hin ibsine jecha sirrii hin taane akka hin hojjenneef adeemsa kana keessa darbuu qaba. Gulaalamee abbootaan gulaalamee darbeet faarfannaa jedhama. Faarfataa kan jedhamus immoo adeemsa kana keessa namni darbee gulaalchisee kan hojjete, ilaalchisee kan hojjete, seera mana kiristaanaa namni eegu hojii isaatiin adeemsa isaa hundumaan Kiristoosiin kan lallabu kiristaana kan ta'e amala kiristaanummaa kan qabu isaan faarfataa jenna jechuudha. Tole obboleessa keenya guddaa galatoomii isiin jedha. Faarfannaan maal akka ta'e hubannaa baay'ee bal'aa ta'e namoota dhaggeeffanneef dhuguma dubbachuuf taanaan nuuf kenneera obboleessi keenya. Faarfannaan maal? Faarfannaan eenyutu faarfata? Kan eenyutu ture? Amma immoo nyaata eenyutu ture? Faarfannaan nyaata ergamootaatu ture. Nyaata ergamootaa kan immoo namni nyaate akkuma kitaabni qulqulluun jedhu jedhee bal'isee obboleessi keenya maalummaa faarfannaa nu kaaseera. Namni tokko immoo adeemsa akkamii keessa darbeet faarfannaa kana, galata kana yookaan wangeela kana namoota biraan gaha kan jedhus immoo ka'umsumarraa kaasee nama hafuuraa ta'uu qaba namni sun. Namni faarfannaa faarfatu tokko jedhee bal'isee nuuf ibsee jira. Guddaa galatoomiin siin jedha. Tole gaafin keenya inni ittaanu jalqaba irratti ibsiteerta jedhee yaada. Tarii maaltu jira yeroo tokko tokko amma fakkeenyaaf faarfannaa tokko dhaggeeffachaa yeroo jirtutti faaruun kun kan eenyuti osoo jettee nama wayii gaafattee kan kooti namni hin dhabamu. Fakkeenyaaf faarfataan faaruu faarfate tokko kan kooti kan jedhu hin dhabamu. Kanaaf inni sun sirriidha. Faaruun dhuguma kan nama faarfate saniiti moo faaruun kan eenyuti? Eenyuuf faarfatama faaruun? Kan jedhu irratti odoo waan gabaabduu isheen hin jette. Tole gaaffii gaariidha. Faarfannaan kan eenyuti? Isa kana yeroo hojii garaagaraa hojjennu keessattuu hiikuudhaan wal qabatee faarfannaa yeroo jijjiirru faarfannaa abbicha eeyyamsiistaniittu kan jedhu hin gaafatamna jechuudha. Akka sanatti faarfannaa qabeenya nama dhuunfaa godhanii ilaaluun sirrii miti. Dhugaadha abbaan sun itti dadhabeera, gatiitti baaseera, hojjeteera. Garuu kan hojjetu faayidaa irraa argachuuf otoo hin taane faarfannaa sanaan Kiristoosiin lallabuufi. Faarfannaa sanaan nama gara gaabbiitti, gara mootummaa Waaqayyootti waamuudhaaf hojjeta malee yookaan galii irraa argachuuf yookaan abbummaa irratti qabaachuuf miti. Faarfannaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo jedhamee waamama malee faarfannaan suni faarfannaa nama kanaa faarfannaa nama kana hin jedhamu. Abbaa qabeenyummaansaa adda baafachuudhaaf garuu faaruu koo kuni faaruu faarfataa Tafarraati jechuun hin danda'ama. Qabeenyummaan isaa garuu kan koo otoo hin taane kan mana kiristaanaa jedhama. Faaruu tokko yeroo hiiku abbaa sana hin gaafadhu.
Maaliifi faaruuwwan hiiknu faaruu seera mana kiristaanaa eeggatanii hojjetanii tajaajiltoota mana kiristaanaa keenya buleeyyii kan turanidha. Fakkeenya yoo kaasne abboota namoota sana faarfattoota sana tajaajiltoota buleeyyii sana eeyyamsiisnee miti. Sababni isaa faarichi kan mana kiristaanaadha. Seera mana kiristaanaa eeggatee akka namni itti tajaajilamutti yoo jijjiirre qabeenyummaan isaa kan mana kiristaanaadha. Abbaan isaa yookaan immoo itti waamamni isaa faaruu mana kiristaanaa ortodoksii jenna. Garuu maqaa faarfataa sanaatiin eenyutu faarfatee isa jedhuu fi kan nama sanaa jechuu dandeenya jechuudha. Faarfannaa Daawit jennee waamnami. Daawit garuu kan faarfate Waaqayyoodha. Faarfataa Tafarraa yoo jennes faaruun koo sun faaruu mana kiristaanaati. Faarfataa jennee maqaa yoo dhoofne faarichi kan mana kiristaanaa, abbaan faarfate garuu nama dhuunfaa akka sanattiin ilaala. Eshi Waaqayyo siif haa kennu. Dhuguma ibsa bal'aa nuuf kenniteerta. Namni tokko faarfannaa gaafa faarfatu jalqaba maaliif eenyuun faarfachuuf yookaan immoo kaayyoon ka'umsa faarfannaa faarfachuusaa maali jennee gaafa laallee akka obboleessi keenyas asiinuu kaasee Waaqayyoon galateeffachuudha, wangeela lallabuudha. Kanaaf faaruun suni kan nama faarfate sanaa namni sun eeyyeen Waaqayyotti hin galateeffate. Wangeela kana eenyutu nutti lallabee yookaan faaruu kana eenyutu nu faarfate kan jedhuu fi namni sun dhuguma karaasaa isarra bulee Waaqayyoo nama biraaf karaa akka ta'u namni sunis akka meeshaatti tajaajiluu danda'a. Garuu faarfannichi kan faarfatame Waaqayyoodhaa fi faarfannichis kan eenyuti gaafa jedhame galata Waaqayyooti. Waaqayyoodhaaf galata dhiyeeffameedha, aarsaa dhiyeeffameedha akka jedhamu obboleessi keenya nuuf kaaseera. Waaqayyoo siif haa kennuun jechuun ni barbaada. Gaafin koo inni itti aanu kan maamma inni tuttuquuf yaale waa'ee hiikaa faaruun wal qabata. Egaa amma kaasneerra jechuudha. Faarfannaan maal akka ta'e kaasnee faaruun immoo eenyuuf akka faarfatamu kaasneerra. Hiikan faaruu egaa akkana ta'e akkasuma immoo faaruun Waaqayyoof kan Waaqayyo kabajiif kan faarfatamu eega ta'e namoonni tokko tokko karaa sooshaal miidiyaa garagaraas ta'uu danda'a, karaa garagaraa siifii namoota si fakkaatan fakkeenyaaf faarfannaa afaan Oromoo faarfannaa afaan Amaariffaa irraa gara afaan Oromootti gaafa hiikamu maaliif faarfannaa afaan Oromoo walaloo haaraa barreessitanii hin faarfattanii faaruu ture maaliif gara afaan Amaariffaa irraa afaan Oromootti hiiktanii faarfattan kan jedhu. Kanaaf ati deebii akkamii qabdamee hubannoo akkamii kennitaaf namoota gaafii akkanaa kaasaniif faaruu afaan tokko irraa gara biraatti hiikanii faarfachuun mataan isaa rakkoo qaba itti yaaddaa akka dhuunfaa keetti? Tolee, galatooma. Galanni jalqaba irratti aarsaadha jenneerra. Aarsaan tokko immoo akka duraanitti kan gubatu jedhama. Akka ammaatti immoo aarsaan akkasii hin jiru. Fakkeenyaaf sirni galatoo jira. Torbeedhaan guyyaa guyyaadhaan jajaan yeroo hundumaa hin galateeffatu. Galanni sun yeroo hunda haaraadha jechuun kaleessa galateeffanneerra har'a yoo galateeffanne irra deebiidha yookaan moofaadha galanni jedhamu hin jiru. Aarsaa Waaqayyoodhaaf dhiyaatudha. Galanni afaanota garagaraarraa gara afaan kanaatti hiikaman kuni namni afaan beekuun waaqasaa akka galateeffatu gara mootummaa Waaqayyootti waamu. Faarfannaa afaan biraatiin jiran sana keessattuu naannolee Oromiyaa muraasa yoo ta'e ala naannoo garagaraa irratti barattoonni dilbataa baay'een faarfannaa afaan Amaariffaa faarfatu. Yoo dubbistu garuu afaan Amaariffaa hin danda'an. Akkamitti fayyadamu jecha qubee Amaariffaa sana faarfannaawwan baay'een as dura hojjetamaa turan afaan Amaariffaatiin turan waan ta'eef faarfannaa sana qubee afaan Oromootiin qubeeffataniit shaakalanii hiikaasaa utuu hin beekiin sammuutti qabachuudhaan qofa faaruu afaan Amaariffaa sirriitti faarfatu, sirriitti galateeffatu. Hiikaasaa garuu utuu gaafannee namni tokko barattoonni dilbataa sun hin beekan. Akka sanaaf akka itti tajaajilamaniif
jaallachuu qofaan yookiin immoo qo'achuu qofaan waan sammuu isaaniitti qabataniif faarfachuu otoo hin taane wanta faarfatan sana hiikasaa akka baran akka dhaga'an Waaqayyoon qooqa garagaraatiin jajadhaa faarfadhaa jedha Efesoon boqonnaa 5:18 kaasee yeroo ilaallu qooqa garagaraatiin inni jedhu kun qooqa tokko qooqa lama qooqa sadii wanta jedhu qooqa garagaraatiin gaafa jennu Waaqayyoon qooqni inni hin dhageenye afaan inni hin dhageenye jiru hunduma isaayyuu hin dhagaa kan biraarraa gara tokkotti fiduun kunis immoo faarfannaa irratti qofa gaafa ta'u haaraa miti jechuudha sirna galatoo afaan biraarraa gara afaan Oromootti hiikameera kitaabileen garagaraa afaan biroorraa gara afaan Oromootti hiikamaati jiru kuni tajaajila afaan Oromoo babal'isuu keessatti gahee guddaadha hojii guddaadha jedheetiin ni yaada haala sanaan hiikaa jirra yeroo hiikamu garuu akkanumaan translate wanti jedhamu aappiin jedhamu jira akka sanatti miti jechi tokko hiikaa garagaraa qaba hiikaa sana akkasumatti fuunee hiikna otoo hin taane bakka tokko tokko jecha jechaan bakki buusunu jira fakkeenyaaf faarfannaa miidiyaan tokko hiikanii faarfatan kaaxiyaatanyaa dunkaan isa jedhu yoo fudhanne yeroo hiikamee ceesisa isaarratti maalana qaba jetteet mana kiyya rukutta jedhanii faarfatan jecha afaan Oromoo keessatti jechi man jedhu yoo barbaanne hin jiru jechoota akkasii sana hin fayyadamnu yeedaloo sirreessuudhaaf jennee yeedaloo bareechuudhaaf jennee jecha hin taane yookaan hiikaa sirrii kan hin qabaanne walaloo keenya keessatti hin fayyadamnu jecha jechaan bakka hin buusna seera mana kiristaanaa kan eeggate seera walaloo otoo hin cabsiin ergaasaa duraa otoo hin dhiisiin yeedaloos otoo hin jal'isiin akka sanatti akka namaaf ifa ta'utti akka namaaf galutti barumsa ga'aa akka dabarsutti taasisnee hiikna jechuudha. Guddaa galatoomii obboleessa keenya dhuguma dubbachuu fi faarfannaa afaan Amaariffaarraa gara afaan Oromootti hiikuu kana qofa osoo hin taane faarfannaa afaan Oromootinis walaloosaa barreessitanii faarfachaa turtanii sanattis kennaa sana Waaqayyo isiniif baay'iseera. Kanaaf haguma dandeenyuun tajaajilicha utubna jennee yaada keenya waan ta'eef malee faarfannaa afaan Amaariffaan dura ture sana hiiknee afaan Oromootti fiduun keenya waan biraaf miti yookaan dadhabbina walaloo haaraa barreessuu dhabuu keenya miti. Kana dura dhuguma dubbachuu fi na yaadadha namtiyyuu yeroon mana dilbataa keessa ture faarfannaa Amaariffaan ture afaan Amaariffaa barreessuu waan hin dandeenye fi qubee fayyadameen barreessa inni suniyyuu ni jira akka sanatti iyyuu faarfachaa turre hamma garuu afaan keenyatti hiikaa beeknutti jijjiirree yoo faarfanne rakkoo akkasii ni qaba jedhee hin yaadudha obboleessi keenya kan inni nuu kaase guddaa galatoomiin jechuu ni barbaada. Tole waliin marii keenya gara xumuraatti fidaa jirra obboleessa keenya. Kan itti aanu immoo ati yeroo garagaraatti bakka garagaraa tajaajilaaf ni deemta. Yeroo tajaajilaaf bakka garagaraa baatu kana wanti akka muudannootti kanan hin daganne keessaa kana jettu yookaan immoo yeroo tajaajilaaf iddoo gara iddoo deemtu muuxannoon ati argatte tajaajila iddoo biraa jirurraa kanan akka muuxannootti fudhadhe kan jettu tajaajiltoota si fakkaataniif barumsa ni ta'a yookaan ergaa qaba jettee kan yaaddu kan ati nuuf dabarsuu yaaddu yoo jiraate mee nu taphachiisi iddoo kanatti. Tolee muuxannoo isa jedhuun baay'een jiru mudannoo isa jedhuun kaaseen maybii irraa barachuu dandeessan jedhee yaada. Isa tokko miidiyaa biraa irratti dubbadheera irra deebi'een isinitti hima isa biraa waltajjiirra yeroon tajaajilu jalqaba kan na mudate daa'immaniin yeroo faarfachaatti warra rukutanii ilaalaan ture waltajjiirra waan hin jiruufi yaanni koo isa sanaan hatame jechuudha. Daa'imman warra rukutusanii faarfachaatti isaan yeroon ilaalu faarfachuu koo dagadhee yaada sanaan hatame faarfannaan na jalaa badee mudannoon daganneedha. Isa kana nan yaadadha. Inni biraa waqtii kana keessa
naannoo Oromiyaa keessa gara Walisoodha. Iddoo isaa inni waamu tajaajilaaf gara sana deemeen ture waggaa 2 dura jechuudha. Ana wajjin kan deeman abboonni birootis jiru. Waqtiin tsoomii tsiggee ture anammoo asitti soomaan ture jechuudha waqtii kana. Yeroo baay'ee tsoomuu keessan namatti hin himina dhoksaadhaan jedhama waan ta'eef waqtii kanammoo tsoomii dhuunfaati waan ta'eef eebba dubaroo Maariyaamii irraa argachuu kan barbaade hin tsooma waan ta'eef tsoomaan ture jechuudha. Achi deemnaan dubbachuu waan hin barbaanneef nyaanni foonii yeroo nuuf dhiyaatu abboonni wajjin jirus hin nyaatanii mana kiristaanaattis waqtii kana tsoomii torban keessa waan hin jirreef dabalata waan ta'eef hin dhiyaataa jechuudha. Tsoomii fedhiidha. Laguu fedhiidhaan lagatamu jechuudha. Dubbachuu waan hin barbaanneef foon hin jaaladhu deebii jedhuun deebisee fi tole nyaata biraasii hojjennaa taa'inaan jennaani gaariidha jedheetiniin fudhadhee waan akka shiroo missiraa waan akkasii naa hojjetanii naa fidu jedheetiniin maybe yaadni koo galeefii jira jedhee waan hin yaadeefiin akka sanatti deebisee fi foon hin jaaladhu deebii jedhuun deebiseef jechuudha. Soomuu koo itti himuu dhiisuudhaaf kan biraa abboonni biroo nyaachaa jiru. Ani daa'ima akka kana ta'ee akkamittiin nan tsooma jedhee tsoomuu koos immoo maaliifan isaan fuulduratti ibsa jedheen deebii kana deebise. Isaan garuu daqiiqaa 5 keessatti bareechanii killee hojjetanii naa fidanii homaa dubbachuu hin dandeenye nan nyaadhee jechuudha. Isa kana akka mudannootti yoomiyyuu hin dagadhu. Inni kun na mudateera. Mudannoo ajaa'ibaati dhugaa dubbachuuf taananii yeroo tokko abboota gaafa abboonni si biraa darbanii waan biraa godhanii ati abboota caalaa of mul'isuu gaafa barbaadde xiqqoo sitti ulfaachuu danda'a beektaa. Kanaaf mudannoo dhuguma obboleessi keenya mudate mudannoo baay'ee nama ajaa'ibu. Garuu soomichi yookaan laguun suni laguun tsigee soomamu suni kan dhuunfaa waan ta'eef abboonnis akkuma dhuunfaa isaaniitti sooma sana ni soomu. Kanaaf tajaajila haga taanee jirrutti namoonni naannoo sana jiranis ni beeku jedheen yaada. Dhuunfaadha waan ta'eef osoo nama tokkotti yookaan gurratti itti himee namoonni suni wal hubatanii obboleessa keenya mudannoo isaa kanarraa oolchu jedhee yaada. Silaa maaliif wantichi fooniif osoo hin taane lubbuuf waan ta'eef kan gochaa jirru bakka tokkotti yeroon itti dhiphannu jira baay'ee dhuguma dubbachuu fi isa qofaa miti. Soomuma isa kaan keessayyuu naannoo tokkotti amma fakkeenyaaf soomni tsigee darbee sooma dhalootaa kan ayyaana dhalachuu gooftaa keenya saadaasa 15 kaasee soomamu hanga ayyaana dhalootatti kan jiru naannoo baay'eetti hin soomamu. Maaliif uummanni keenya barumsa dhabarraa kan ka'e ni nyaatu wantoota bu'aa loonii ta'anis haa ta'uu fooniyyuu yoo argatan ni sooratu. Magaalaa keessattis ni argitu yoo ta'e banaadha iddoon naannoon hoteelaatti foon ni argattu akka yeroo sooma isa du'aa ka'umsaa sana hin cufamu jechuudha. Kanaaf isa kana haga dandeenyutti namoota hubachiisuu kan dhuunfas yoo ta'e immoo akkaatuma jiruuni dogongoroo osoo hin taane dogongora keenya sana irraa ooluu akka dandeenyu mala biraa barbaaddachuun baay'ee murteessaadha jedhee yaada. Kanaaf mudannoon inni nu kaase amma osoo ana na mudate maalan godhan ture waan jedhu fuuldurattis immoo yoo wanta akkanaan mudachuu danda'a namoota kan biraa akkuma obboleessa keenya mudate. Kanaaf mala tooftaa ittiin waan kana jala dabarru akka asuma itti yaaddannuuf jechuudha obboleessi keenya mudannoo kana irraa barattu jedhee kan nu kaasee fi guddaa galatoomii jechuu ni barbaanna. Tole sagantaa keenya hanga yoonatti hordofaa turtanii gara dhumaatti finneerra. Dhumarratti obboleessa keenyanii dhaamsi dhaammattu tajaajiltoota si fakkaatanii fi amantoota amantaa ortodoksii hordofaniif dargaggoota akka keetii fi dhaamsi ati dhaamtu yookaan ergaan ati qabdu yoo jiraate
ergaa kee dabarfadhuuti dhumarratti immoo faarfannaa kan ofii faarfattes ta'uu danda'a kan namni biraa faarfates ta'uu danda'a kan immoo afaan Amaariffaarraa gara afaan Oromootti hiiktee faarfattes ta'uu danda'a faarfannaa tokko kan afaan Oromoo nu faarfattee sagantaa keenya goolabna jalqaba irratti dhaamsa qabdu akka dhaammattuuf carraan siif kenna. Tole galatoomaa dhaamsiin dhaamu obboloonni baay'een jalqaba irratti dubbachuu barbaadeen ture. Obboloonni baay'een biyya keessa otoo hin ta'in biyyoota garaagaraa taa'anii sagalee erguudhaan faarfannaa hojjetan jiru. Karaa garaagaraatiin nan gaafatamaa namoota dhuunfaadhaaf deebii laachuurra akka kanatti deebiitti kennina. Sagalee achi erganii isaan hojjetan isaan sagalee riikardii godhanii ergu isayyuu haala mijataan taane keessa taa'anii yeroo namni isaan hojjisiisu manaa deeme yookaan immoo otoo mana jiranii iddoo dhoksaa wayitti kutaa isaaniitti mana dhiqannaatti faa galanii sagalee riikardii godhanii ergu jechuudha. Isa sanammoo yoo asitti qarshii guddaa irraa fudhatanii meeshaa itti galchaniit faarfannaa gooneerra jedhanii suuraa isaanii wajjin wal bira qabuudhaan deebisanii erganii fi qarshii guddaa irraa nyaatu. Inni kun faarfannaan aarsaadha erga jennee galateeffachuudhaaf dirqama faaruu hojjechuun dirqama miti. Bakkuma jirru teenyee balbala keenya cufannee kadhannaa gochuun iyyuu galatadha. Faarfannaa baasuu qofa akka galataatti warri ilaaltan akka tajaajilaa ta'utti warri ilaaltanii manuma keenya keessa teenyee kadhannaa gaggeessuudhaan galata galchuu hin dandeenya Waaqayyoodhaaf. Akka sanatti warra hojjettan faaruun galata erga jennee wanta namatti hin tolle gurra namaatti wanta hin tolle wanta namni dhagaheettiin hin jijjiiramne walaloon hin ilaallamne adeemsa jalqaba kaasne keessa darbuu qabu kana keessa otoo hin darbiin abbootaan otoo hin gulaalamin achuma taa'anii barreessanii achuma taa'anii yeedaloo hojjetanii achuma taa'anii sagalee erganii qarshii erganii asitti immoo meeshaan itti gaggalee fi deebifamee ergamuuf sun an akka kootti inni sun sirrii miti. Galateeffachuudhaaf wanti nama muddu hin jiru. Obboloonni kennaa qabdan guyyaa gara biyya keessanitti galtan walaloo keessan yeedaloo keessan gulaalchisaati seera mana kiristaanaa kan eeggate faarfannaa gurra namaatti tolu. Kan laphee namaa hatu kan nama gara gaabbitti gara mootummaa Waaqayyootti kan nama waamu faarfannaa babbareedaa kan seera mana kiristaanaa eeggate hojjechuu dandeessu akka sanatti hojjedhaa ergaa jedhuun qaba. Biyyuma keessa taanees immoo adeemsa kana keessa obboloonni hin dabarre injirtaniiti faarfannaa keessan gulaalchisaa. Sirrii miti jechuu koo miti isin garuu iji koo fi ijisaa garagaradha. Wanta anatti sirrii fakkaate isatti dogongora ta'ee mul'achuu danda'a waan ta'eef isanan ilaale inni yoo irra deebi'ee naaf gulaale waan tokko rakkoo hin qabu abbootaan gulaalchisaa adeemsa kana keessa dabarsaati hojjedhaa ergaa jedhuun qaba. Galatooma. Guddaa galatoomii Waaqayyoo siif haa kennu. Dhumarratti faarfannaa tokko nu faarfachuun adda baana. Maqaa gaarii yaa Waaqa koo abbaa dhugaa guyyaa rakkoo jaalala kee ni mo'atame harkaan kennee booji'ame. Maqaa gaarii yaa Waaqa koo abbaa dhugaa guyyaa rakkoo jaalala kee ni mo'atame harkaan kennee booji'ame. Badeen hafuu abdiin qaba isaa kufee si tol qaba si qabadhee anooleera jajjaba koo miliqeera nan argata diinonni koo. Maqaa gaarii yaa Waaqa koo abbaa dhugaa guyyaa rakkoo jaalala kee ni mo'atame harkaan kennee booji'ame. Miila lamaan dhaabadheera
dhiphoo keetiin boqodheera kanaafanoo callisuudhaaf obsaan qabu si faarfachaa olee bulee sin dadhabu maqaa gaarii yaa waaqa koo abbaa dhugaa guyyaa rakkoo jaalala kee ni mo'atame harkaan kennee booji'ame shittoon ardoos foolii gaarii akkan kufneef na gargaari maqaan illee amalumaaf maqaa jaalaa Yesuusin fayyisaa koo maaltu caala maqaa gaarii yaa waaqa koo abbaa dhugaa guyyaa rakkoo jaalala kee ni mo'atame harkaan kennee booji'ame gatii abbummaan irraa qabdaa waanan jedhuun harkaa badaa bara baraan yoomuu taanaan an kan keetii sin gadhiistu lubbuun koo sin filatteetti maqaa gaarii yaa waaqa koo abbaa dhugaa guyyaa rakkoo jaalala kee ni mo'atame harkaan kennee booji'ame maqaa gaarii yaa waaqa koo abbaa dhugaa guyyaa rakkoo jaalala kee ni mo'atame harkaan kennee booji'ame galanni waaqayyoof haa ta'u. Tole obboleessa keenya waaqayyo sagalee jireenyaa asii haa dhageessisuun siin jedha. Egaa hordoftoota keenya hanga yoonaatti kanneen nu hordofaa turtan hundi keessan sagantaa keenya hanga dhumaatti waan daawwattaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa guyyaa har'aaf qabannee turtii obboleessa keenya faarfataa Tafarraa Baqqalaa wajjiniin taasifnee kan guyyaa har'aa kan marratti xumurraa torban keessummaa biraa sagantaa biraa qabannee aggeessinuu dhufnutti fayyaa nagaa nuuf ta'a. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun maatii chaanaalii kanaa ta'uun dagatinaa isiniin jenna. Horaa bulaa fayyaa nuuf ta'a.